Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne isin biraan geennam hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turam. Oduu keenya har'aatiin Baalee Bahaa Gololchatti lafti sigigaatee lubbuun namoota 7 albuuda qotaa turanii darbuun Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraana keessa jiranitti darbamiinsi mirga namoomaa namoota umuriin fagaatan mudatu dabalaa jiraachuu Human Rights Watch beeksisuun hoogganaan gurmuu finciltoota Gambeellaa harka kennachuu fi akkasumas Raashiyaan Yuukireenin weeraruu wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'am madhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda Bullaallaa Kajawaa jedhamutti balaa sigiggaa lafaa namoota albuuda baasan irra gaheen hanga ammaatti lubbuun namoota 7 yoo darbu 11 ammoo miidhamuun dhaga'ame. Balaan kun gaafa Guraandhala 15 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan mudate ta'uu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaa Tacaanaa dubbataniiru. Namoonni miidhaan irra gaheen karaa seeraan alaatiin albuuda baasuuf yaalaa kanneen turanidha jedhaniiru. Naannoo sana armaan dura ministeerri albuudaa qorannoo albuudaa godhe akka turetu himama. Isaaf jecha namoonni naannoo sanii albuudatu jira jedhanii lafa sana qotaa turaniiru. Namoonni kunneen hayyamas ta'e beekamtii qaama mootummaa kan qaban osoo hin taane dhalattootuma naannichaatis jedhaniiru. Balaa kanaanis namoonni 6 battalatti yoo du'an namni tokko ammoo osoo gara mana yaalaa geeffamaa jiru karaa irratti lubbuun isaa darbuu himaniiru. Kanaan alattis namoonni 11 biroo kanneen boolla keessatti biyyoon irratti jigeen miidhaman hospitaalota Jaarraa fi Ginniir keessatti yaala argachaa akka jiran himaniiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraanni jirutti sarbamni mirga manguddootaa dabaluu Human Rights Watch beeksiseera. Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraanni keessa jiru keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa manguddoota irra gahuu dabaluu jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch mul'iseera. Akka gabaasa Human Rights Watch baasee jedhutti Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi hawaasaa fi saboota gidduutti naannolee garaagaraa keessatti mudateen ajjeechaa, gubachuu qabeenyaa fi qeerraa buqqa'uu dabalatee sarbamiinsi mirga namoomaa cimaan hawaasa naannoo irra gaheera. Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan qaqqabeen wal qabatee ammoo sarbamuun mirga qaama hawaasaa umriin isaanii deemee daran dabaluu gabaasni jaarmiyaa kana eereeti jira. Waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemaa ture akkasumas tasgabbii dhabiinsi naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuuzitti dhalate hordofuun tarkaanfii qaamoleen nageenyaa hidhattoota irratti wayita fudhatan miidhaan qaqqabus eereera. Akkasumas hidhattoonnis hawaasa lakkoofsaan muraasa irratti haleellaa raawwachuu ibseera. Human Rights Watch gabaasa isaa kana keessatti sadarkaa addunyaatti illee namoonni umrii dullummaa keessa jiran lola keessatti saaxilamummaan balaaf qaban guddataa dhufuu agarsiiseera. Bara 2013 hanga 2021tti lola hidhannoo meeshaalee waraanaatiin gaggeeffamu keessatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota biroo keessatti miidhaa manguddoota irratti qaqqabu galmeessuu isaa ibseeti jira. Biyyoonni kunneen Burkiina Faasoo, Afrikaa Giddu Galeessaa, Naagornoo Kaarbaak, Suudaan Kibbaa, Niijer, Siiriyaa, Yuukireen akkasumas Israa'elii fi lafa Paalestaayiniin qubannaaf to'atamee jiru keessatti miidhaan manguddoota irra qaqqabuun eerameera. Gabaasicha akka jedhutti Kaameruunii fi Maayinaamaar keessatti qaamoleen nageenyaa manguddoota Roohinjaa irraan miidhaa cimaa qaqqabsiisaa turaniiru. Kutaalee addunyaa iddoowwan lolli gaggeeffamaa ture keessatti humnoonni mootummaa gareewwan hidhattoota manguddoota dullummaa keessa jiran haleeluu fi sarbamiinsi mirgaa qaqqabuu gabaasichi ni eera. Burkiina Faasoo fi Maalii keessatti hidhattoota garee Islaamistii jedhaman qaamoleen nageenya mootummaa fi hidhattoonni gosa namoota beekamoo dabalatee manguddoota hedduu ajjeesaniiru. Suudaan Kibbaa keessatti manguddoonni umriin ganda 25 keessa jiran tokko qaamolee nageenya mootummaa bara 2019 wayita tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatanitti irra deddeebiin gudeeduu fi qabeenya isaanii saamuuf
himataniiru. Human Rights Watchitti qorattuun dhimma mirga manguddoo gameettiin Bridget Sleep manguddoota lola keessatti ajjeechaa jumlaa gudeeddamuu fi butamuu dabalatee miidhaaleen biroo ni qaqqaba jedhaniiru. Kanaafuu mootummaanii fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii saaxilamummaa manguddoonni balaaf qaban irra kaa'uun deeggarsaa fi eegumsa gochuu qabaatu jetteerti. Qaamolee lola keessatti qooda qaban miidhaa manguddootarra qaqqabu goolabuun sirumaayyuu gargaarsi namoota dullummaa keessa jiran akka qaqqabu haala mijeessuu qabu jechuun Human Rights Watch waamicha dhiyeesseera. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii eegumsa manguddoota iddoo walitti bu'iinsa keessa jiraniif akka mirkanaa'uuf gaafateera. Hoogganaan gurmuu finciltoota Gambeellaa harka kennatan jechuun mootummaan naannichaa ibseera. Gurmuu adda bilisummaa Gambeellaa jedhamuun kan hoogganan obbo Zaandaawir mootummaatti harka kennataniiti jiru jechuun hoogganaan waajjira bulchiinsaa naannoo Gambeellaa beeksiseeti jira. Obbo Zaan armaan duras erga mootummaan naannichaa waamicha nagaa dhiyeessee booda karaa hooggantoota gosa daandii nagaan qabsaa'uu filatee jira jechuun hoogganaan waajjira pireesii mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Guutuu Adinge dubbataniiru. Raashiyaan kamisa kaleessaa ganama Yuukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiyeviin dabalatee magaalaalee Yuukireen 6 ol irratti haleellaa misaa'ilaa gaggeessiteeti jirti. Vilaadimir Puutiniin biyyoonni kabiroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan biyyoonni Yuukireen warreen gama dhiyaa haleellaa Raashiyaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uuf waadaa seenaniiru. Puutiin haasaa TV irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisaa Yuukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Yuukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisaniiru. Kanneen naannoo Doonbaas keessa tarkaanfii kana morman daafoo hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen akka jedhanitti humnoonni Raashiyaa caasaalee waraanaa Yuukireenii fi fardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatanii jiru jedheera. Mootummaan guutumatti biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadi dhaabam. Uummannis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Ifaatuun hin jiru, nuti cimoodha, waan maraafuu qophiidha, eenyuun iyyuu ni injifanna, sababni isaas nuti Yuukireenidha jechuun pirezidaantiin Yuukireen dubbataniiru. Booda irras Yuukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashiyaa waliin qabdu kutuu ishee labsaniin mootummaan nama kamuu kan biyyattiif eegumsa gochuu barbaadu ni hidhachiisas jedhaniiru. Waraanni Yuukireen akka jedhanitti Raashiyaan kamisa kaleessaa ganama humnootii Yuukireenii kanneen baha biyyattii irratti haleellaa aanuudhaan buufataalee xiyyaaraa kanneen magaalaalee hedduu guutuu Yuukireen irratti rokkeettii furguggisanii jiraniin gargaaraan pirezidaantii Yuukireen oduu gabaastotaaf akka himanitti yoo xiqqaate namoonni 40 ta'an du'aniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden pirezidaantii Puutiin lola dursee itti yaadame kan jireenya namaa balleessu dararaa namaa hammeessu filatan jechuu ibsaniiru. Lolli kun du'uu fi manca'uun inni dhaqqabsiisuuf Raashiyaa qofatu itti gaafatama. Kanaaf Yuunaayitid Isteetii fi michoonni ishee tokkummaa fi bifa murteessaa ta'een deebii kennuun addunyaan illee Raashiyaa itti gaafatamtuu ni taasiste jedhaniiru.